inni argaan jiru yeroo isin jijjiirtuuf kan isa keessa waa siibuu seedheet afaaniin itti mee jira. Namni tokko sharriidhaaf yoo deemu rabbiin ammoo nama khayrii tokko siibuu suguu danda'a. Sababa tokko malee wanta tokko yoo isiniin jedhe, sababa tokko malee mana keessanii yoo isin baase, sababa tokko malee waa isinii yoo garsiise wanti ho'i akka jiru beekuu qabdanii jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdiftoota yaayyaa hoppundi keessanuu baga naganuu jiraattan isiniin jira. Guyyaa har'aa qophii ajaa'iba bareedduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kanatti akka gammaddan abdii guddaa qaba. Jalqaba osoo gara qophii kiyyaatti isin dabarsiniin dura waan xiqqoo bashannansiisaa takka erga isin garsiisee erga bashannantanii kaataniin booda jechuudha. Gara qophii kiyyaatti isin dabarsa. Oi! Oi! Maala gartuu baay'ee akka itti kolfitan keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa garaagaraa keessa jirtan warri madaamin keessan isin mufachiisee viidiyoo kana yoo baay'ee irraa kofaltochaadha. San qofa osoo hin taane atis yeroo daa'imummaa kan kee maal akka hojjetteertu yaadachuu dandeessa jechaadha. Akka maal akka hojjetteertu yaadachuu dandeessa. Ammas isinirra deebaa waan xiqqoo viidiyoon baay'ee waan nama turuuf. Oi! Oi! Malala akka inni turu. Najala fitte jechuudhaaf akkana ta'aa jechuudha. Amma immoo qajeelumatti egaa baay'ee nama ajaa'iba. Amma karama viidiyoo jalqaba isiniif qabadhee dhuyaadhetti dabrachaadha. Wanni jechuu barbaadu addunyaa kanarratti yeroo waa balleessitan namni tokko yeroo waa balleessu annama argaan jiru yoo waa balleessu namni tokko dhokatee yoo waa balleessu situ dhokatee waa balleessaa jira malee yookaan namni si arguu danda'a jechaadha. Kanaaf maal jedhama yeroo baay'ee yeroo waa balleessuuf deemtu yookaan waa balleessitu dhokattee waa balleessitu annama argaan jiru jedhi malee namni na argaan jiru jechuu hin qabdu. Viidiyoo kanarraa waa hedduu waan bareeda hedduu baranna. Namni tokko sharriidhaaf yoo deemu rabbiin ammoo nama khayrii tokko siibuu suguu danda'a jechaadha. Namichi viidiyoo an isinitti garsiisuuf deemu jechaadha. Inni jaalallee isii yookaan jaartii ofii wajjin osuma jiru jechaadha. Ishee irratti sharrii yaaduudhaaf deema. Dhumarratti ammoo rabbiin nama ofii gubbaadhaa gadi buusee fi yeroo namtichi waan badii guddaa san dalaguuf deemu keessummeessaan achi keessa keessummeessu sun argee yeroo inni wanti sun akka harkaa fashalaa'u taasisu waan nama ajaa'ibaaf. Kanaaf yeroo waa balleessitu annama argaan jiru jedhi malee namni na argaan jiru akka hin jenne wanni jedhamu jechuudha. Mee guutuu viidiyoocha laallee waliin kan dachaanu ta'a. Argaa jirtanii lachanuuyyuu asirra buufatanii jiranii. Jaalallee haa taatu hiriyyittii isii waliin gandaa dhufanii tuun ammoo iddoo wayii teettee duuba teetteetti namtichaan waliigaltee akka qabdu garsiisa. Ajajetanii. Dubbisaa jira harka garaa dhossaatiin isii akka dubbisaa jiru kan nu garsiisu jecha viidichi. Fideefisaafis isiifis. Yeroo manaa ba'an jaalalleedha. Eessatti wal galuuf akka deeman rabbi nu agarsiisu. Tan duuba teetteertu sun mortuu wayii fakkaatti. Namichaan waan baay'ee wal gargaaran fakkaatti. Tan wajjin taatuun jaalallee osoo hin ta'in jaartii fakkaatti. Dossee dalagoo waan ta'uuf walii galti. Isii daandii biraatti garsiisaadha sababa tokko alatti. Kiniina wayii keessa godheefi jira akkuma agartan kan ittisiisee jira isiin waan kana duddufecha. Kabajamtoota furdiftoota keenya akkuma agartan namni tokko isinis iddoo kanarraa kolfa qofa osoo hin taane barnoota guddaa argachuu dandeessa. Namni tokko sababa tokko malee wanta tokko yoo isiniin jedhe, sababa tokko malee mana keessanii yoo isin baase, sababa tokko malee waa isinii yoo garsiise wanti ho'i akka jiru
beekuu qabdanii jira. Kanarraa barnoota kolfa qofa yookaan ittiin bu'aaruu qofa osoo hin taane barnoota guddaa waan kanarraa argachuu dandeenya jira. Sababa tokko malee kun garas laali yeroo jedhu sababa tokko malee yeroo isin garas laaltee achi as deebitu wanti wayii ta'amee jira jira. Kanaafuu nama sababa tokko malee waa isiniin jedhu irraa of eeggachuu akka qabdan abbaa fedhee yoo ta'u shakkuu akka qabdan isiniin jira. Mee viidiyoo ittuma deebinee ilaalla. Argitanii yeroo inni keessa buusuuf keessummeessaan kun argee jira jecha. Wanti keessummeessaa kana ka agarsiise namaa miti rabbitu waan kana agarsiise jecha. Haati dhugaa isiin haadha dhugaati jaarsa kiyyaa kabajamaa jaalatamaa ana malee nama biraan jaalatu jettee wajjin isiin gabbaate inni ammoo sharrii kana oo dalagu rabbiin ammoo nama ofiin dhabu namni yaa rabbi nama kennuu fide namni warri biyyaa yeroo biyya jiru jecha. Nama ofii rabbiin gadi fideefi yeroo waan kana inni raawwatu inni garuu namticha san argaa jiru namichi garuu isa argaa jira. Wanti kun akka fashalaa taasisuuf deema. Dhibbatti argee jira. Isiin dhuguuf qophii nagaa kan wajjin kan dhunna jedheen jijjiireefi jira. Inni argaa jiru yeroo isiin jijjiirtuuf kan isa keessa waa sii buuse jedhee afaaniin itti mee jira. Isiin yeroo kana isi achi garagaltee ilaalte erga inni qubaan itti akeekee booda jecha dhuguu jalqabde inni baay'ee gammadee jira. Yeroo waan kana balleessu yeroo waa balleessu jechaadha. Inni nama argaa jiru malee namni akka isa argaaru hin beekne jechaadha. Viidiyoo namicha kanarraa nu hunduu kennaayyuu yeroo waa balleessinu an nama argaa jiru jedhi malee namni na argaa jiru jechuu akka hin qabne. Isiin wanti kennamee kun shakkiirraa kiniina hirribaa ta'uu nootu jechuudhaan raftee akka waan raftee taateerti garuu wanti isiin dhugde kun orjinaalaa waan takka ta'amee hin jiru. Inni achi garagalee jaartii ofii dhiisee hiriyyittii dura waliin haasaa qaban yeroo haasa'u rabbi si qabee jira fakkaata. Qabamte akkas. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya kanuu viidiyoo kanarraa waan baay'ee waan addaa tokko akka baratan abdii qaba. Wantoonni akkanaa kun bifa kanaan haa dhiyaatu malee nus jechaadha warri dubartootaas warri dhiiraas hedduun keenya waan akkanaa keessatti akka hirmaannu ni beekna jechaadha. Karaa kanaan haa ta'uu dhabaatu malee karaa biraatiin jaarsa ofii gowwoomsuun jaartiin ammoo jaartii ofii gowwoomsuun dhiirri ammoo hiriyyittii ofii jaartii ofii mana dhiisee nama biroo janajjanu kunuyyuu achirraa dhufee beektan janajjanu wanti akkanaa kun gaarii waan hin taaneef namni tokko nama tokkoof yoo jiraatu dhugatti isa qofaaf jiraachuu qaba. Hiriyyittii tantee yoo qabatte hiriyyittii tantee isaa wajjin dhibbatti isimaa wajjin ta'uu qaba. Yoo wal lolan ammoo yoo waa walii hin taane taate waluma himanii nagoomaan akkuma caaluun hundeessaa jedhe. Anammaan si shakkuma gargar hin baane sodaadhaan jiraachoo keensi koo hin feene ambadaan si shakkee ni kakaattaati osoo gargar baane ani fedha kooti sin barbaadu osoo waliin lolin fedhumaan waliin dubbanne yoo gargar baane yoo waliin jaalanne jedha miidhaa nam tokko irratti geessu atis jaartii tanteerra miidhaa geessu jaartiin teellis irratti miidhaa geessu nama sana yoo hin jaalanne dhibbatti itti himte. Assalamu alaikum. Anis iddoo kanatti ta'an jiru. Atis iddoo akkanaatiin na ta'an jirtu. Amalli kiyyaaf kan kee waliin taane kanaafuu gargar deemuu qabna jedhanii assalamu alaikum jedhanii waan qaban gargar qoodatanii bahutu caala malee bifa kanaan wal miidhuun gaarii miti. Isinis akka hiriyaa keessan yookaan jaartii teessan yookaan jaalallee teessan akka miine isin jira. Namni tokko yoo dhugaa nama jaalate namni tokko dhugaa yoo nama jaalate ka jaalate san qofatu waa'ee jaalalaa san beeka ka jaalatame hin beeku. Kanaafuu namni tokko isin jaalatettanii irratti boonoo akka hin qabne garanumaan isin dhaamachaadha.
kabajamtoota furdootaa keenya viidiyoo an isinii waraabe kanarraa waa baay'ee akka barataniif akkasumas ittiin akka bohaartan abdii guddaa qaba. Yaada keessan irra deebiidhaan karaa koomentiitiin ammas nu barreessaa. Viidiyoo kanaa fi kanneen fakkaatan kan biroollee nu dhiyeessi yoo jettan viidicha laayik godhaa, koomentii jalatti immoo nu dhiyeesse jechuudhaan nu akka barreessitan garamas hin gaafadha. Kanumaa qophii guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne asumaan xumurraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.